intala Itoophiyaa yookiin taatee qimamana madami hojjetu mana madami taatee ilma madami jaalalaan bojite gizee tokko qimamoonni mana madami hedduu nama boonsitan dhugaan isin jedha baay'ee isinitti boon nama korsitan nama boonsitan gizee tokko dhugaan isin jedha araba kana jechuudha akkatti agarsiisu hedduu takka nama gammachiisa argameeti miti maaliif isin jedhe beeta isin jedhe isinitti fakkaata nama tokko yaalaalata jarana arabni gaafa dura nu laaltu jechuudha nama itti fakkaanu nuti irra guddinni bari Philippines Indoneesiyaan Sri Lankan Hindiyaan kun araboota sirritti booji'u dhugaan isin jedhe arabdoota laala booji'anii jaalala keessa galchanii miira jaalala Itoophiyaan immoo amma eegaltee jirte jechuudha baay'ee gammade sababni isaa araba gizee tokko gaafa akkatti agarsiiftu wallahi gaafa akkatti isaan agarsiiftu nuti gammanna malee hin gaddinu arabatiin heeruminaa jechuun maali yoo heerumne namni nama akkasitti kurraatee jechuudha jaalalaan isa boojitee miira keessa isa galchitee ilma madaamiitti heerumu jechuun dhugaa hedduu takka nama gammachiisa hangama kiyyaa baay'ee gammada maaliif biyya keessa illee taa'amee ka hojjetamu namni kamuu hojjetaadha namni kamuu shaqaalaa jedhamee beekamaa mitiire ashama harka fuuna jirtu akkuma nagaa keessanii fayyaa keessanii ummata qashtii ummata jaalatama ummata kabajatamaa ummata gizee tokko nama boonsitan nama korsitan fataa onu gootan morma nu qabdan gizee gaafa laallu maal laalla isin fakkaata namni arabni gaafa tokko nama tuffatti bar humaa itti fakkaanu nuti gizee tokko viidiyoo hojjetanii jiran garuu intala Itoophiyaa taate tafeete haa taatu Oromoo haa taatu Amaaraa haa taatu Tigiree haa taatu irra guddinni mootummaan isin garamo ijoolleen kana bichaa miti garuu yoo dhugaa dubbanne duraan fa'a hedduun ijoolleen man naannoo kenna arabatti heerumanii warra irraa amma ilmoo argatanii horanii gurguran hojjechaa jira ammaa fi malee arabdoonni duraan baay'ee nama tuffatti bar wallahi baay'ee nama tuffatti amma jechuun durirra amma irra nama tuffata garuu akkasitti itti cabsitee agarsiisuun kee hedduu takka itti gammanne jiruu ta'e raahaa jiraadhu jaalala kenniif araba garuu manni hundi akkasii miti uf eeggannoo cimaa godha arabdoonni amma ijoollee sirriitti ijoollee babbareeda sirriitti eegan sirriitti takkatu maal jedhe gizee tokko jechuudha araba maal jette isinitti fakkaata jette mucaan piraankii godhe beeytanii nama 40 piraankii godhe viidiyoo sayyoo argitan turee jira waggaa ga'e immoo waggaa akkas ta'uu nuti waggaa ga'u nuti maarree sarraatanya manuma achi keessa hojjetu saniin fuudha jedhanii bilbilatti bilbilanii haadha gaafata yaa wayleti jetteen inti tazawwaj shaqaalaa ana ilalaalaka gubattee jaarsatiin dullatti sun jechuudha shaqa sarraatanyaan teenne hin bareeddii maal qabdii maal jedheetti odeesse abaadan akkamiti sarraatanyaa teenne fuuta akkamiti shaqaalaa fuuta akkamiti zariinu jirjirta barnaamija beeruut keessatti illee kan argitan taate dubartii jaartii dullattii taate ani hojjettu Itoophiyaa itti fuudhurra hojjettu biyya maalii itti fuudhu wayya jettee dubbatte naa hojjetti sarraatanyaan tiyya taate akkamiti ilma kiyyeetuudha ijoollee lamaan xamadanii wal qaban jaartii dullattii saniif intalli Itoophiyaatun jechuudha maali namni nama jetteen isilleen namichi abbaan miidiyaa sanillee maan rakkoo qaba ilmi kee yoo fuudhe namni namuma jedheeti mormaa ture miidiyaan suni miidiyaa beeruut irratti hedduu namoota garaagararraa fidee walitti dhiyeessa jechuudha sarraatanyaallee fidaa maalillee hin jedhu hundumaan dhiyeessa rakkoo achi keessa jirullee baay'ee hordofaa ture jechuudha jarri akka namaatitti nu laalan nuti akka namaa isaan biratti namaa miti jechuudha akka biraatitti nu laalan intalli amma kaleessa samoona heerumtee miidiyaarra deemaa turte jignaa seeti bakka dhugaa isiniin jedha haa heerumtu carraa bareeda konfidansii qabaattee maatii isii biyyarraa fedee fi akkuma jedhame san dhugumatti namni kun yoo isii jaalate maatii isii ziyaaran biyyarraa fidee fi akkasitti sargii godhee fi na heerumoo hedaa namni jettee dubbattee jechuudha wannumti akkanaa kun odoo ta'e otoo jiraate bareedadha jedhee yaada sababni isaallee maaliif yeroo hundaa ashkara isaanii ta'urra jarrillee gizee tokko ijoolleen isaanii abbaa warraa godhachuun mirga qabdan shamarran mirga guutuu qabdan garuu of eeggannoo godha mirga qabna jettanillee akka bakka hin taanellee seenan amma kana mucattiitu mucaan dargaggeessa na fakkaate
ana akka ta'in beeku. Dhiirri isaaniillee gaaf gubatu dubartii kennatti zooruu danda'a gaaf dubartiin isaanii gubanii kabiraammoo dargaggeessa isaaniillee hedduudha garuu yaada amma namni miidiyaa kanarra ofa malee yaada jenna malee irra guddinni in jira guutee jira dhugaa rabbiisanii jedha warra achitti horanii maal ijoolleen mannaannoo kenna ijoollee gara hedduutu arabumatti heerumee irra argate ilmallee jechuudha. Maaliif hin jiran jechuudha haarayaam jechuu miti namni amma samuun miidiyaarra ka deemu kana waan ta'eef malee haarayaa miti dhugaa isiniin jedha haarayaa miti wanni kun haarayaa miti turee jira arakalee miti tururraa jechuudha warri achi keessa nooranii ilmoo gurguranillee hin jiran arabumarraa argatanii kunis rakkoon qabu araba ammaatu bade malee ka duraanii faa dubartii Itoophiyaa likki jaallatullee hin fuudhullee. Sooriyaa illee achi keessa jiraate Yaman illee achi keessa jiraate Su'uud illee seeraan fuudha akka ammaa kana fuudheen geetu uummanni badaan hamaan uummanni isin kottooffatanii irraa dheessuu qabdan uummata eessatti Paakistaanii fuutee biyyatti isiin hin galtu. Garuu hin jira namichi tokko jechuudha ijoollee biyyaa fuudhe ijoollee naannoo kennaa fuudhe Paakistaanidha. Nama gaarii ture dubartii naannoo kennaa fuudhe qaada isaan duraani ilmoo lamarraa argatee isillee biyya isiin fidaa biyya isaanii fida Paakistaaniidhaan ni beeka. Ni fida achuma keessa warra nooroo gammaatittu ammallee ma jiran jechuudha. Yeroo sani haatiin mucattiin suni warra isi hunda hajjisiiftee ormaa umraa goosiftee ammallee achuma jiraatan haadhaaf abbaan isii du'anii jiranii garuummoo wallahi dhasii nama gaarii turan jechuudha. Paakistaaniin ammaati ilka duriitu garagala. Kamma sigata waan akkanaatitti hin deemina. Amma isin mucattiin kun arabatti heerumteettillee akka arabaan walitti hin buune rakkisaadha gara hundattuu beeka. Arabatti heerumee maal jettanii akka arabatti hin buune. Maaliif intalli kun kabira noorte kabira turte waa'ee isaa hubattee inni waa'ee isii hubatte ta'a. Kanaafuyyuu akkas jettanillee akka arabatti si itti jettaniitiin tarree of eeggannoo cimaa godha. Arabni amma qaroomtee jirti. Arabni amma sarraate bakka kaameraan bakka hundatti jira. Isin eegu biddeena kee dhabda biddeena kee cabsita. Sila kana ta'eef maal jechuu barbaade? Mun isin jechuu barbaadu of eeggannoon deemaa of eeggannoon hojjaadha. Isin jechuu barbaada uummata kee uummata qashtii qashimi. Kanaafuyyuu ebalu heerumte intalli baruu arabatti heerumte mucattiin takka biyya kanaati gosa kanaati arabatti heerumte jettee waan hin taane keessa hin galina. Uf eeggannoon tarkaanfadha. Uf eeggannoon deema waa hunda keessattuu. Isin jechuu barbaada. Ani viidiyoo kee asumarratti dhaabaa garuu wallahi lasiin dhugaa dubbachuuf viidiyoo sana argee baay'ee takka gammadee ejjuuta kana nama gammachiisa maaliif sirriidha. Sabni kee tokko bakka gaarii hojjete utuu namni hundi walii yaade walii gammade miidiyaan kun gisee tokko beeytanii faayidaas qaba. Faayidaa guddaa qaba hunduu miidiyaan jechuudha. Kana jechuu barbaada. Kanaafuyyuu waan isin jechuu barbaadu akka ndogongorre. Walumaa galatti of eeggannoon deema of eeggannoon dalagadha. Akka ebalu sirbaan morma nama jalatti akka ebalu sirbaan biddeena kee dalagachaa jirturraa koftaa cabxaa biddeena keetti gaafa dhabree boru rakkisaadha. Afaan mataa kee qaqqabattee obsitee dalagatte carraa intala kana amma rabbi carraa isiitti godheef malee isin niyyattee miti. Yookiin maatii sunis gisee tokko waa hedduu namni gisee haasawaa waa hedduu kaasa mucattii wayii jechuudha isinii hima. Mucattii sanii bira turtee jirti. Waggaa 8 maal bira turte namittiin isii dhibamtee duute. Likki jaalatan akka beeksisabaatti ilaalan yeroo sananillee Su'uudii jira. Namittiin bakka dhibee kaansarii kana godhatee duute ijoollee sadiinuu isimarratti dhalatte guddiftee gaafa kana namittiin tuni arabni gaaf nama jaalatu badduudha sanii waan jedhuufi namittiin tuni kammaan haatumti mana kana ji'a 11 mana yaalaa ciiftee ijoollee isimatu qabee deeman mana gisee isin dhukumanillee mana guutu isitu qabee deeman afachaaga. Amma gaaf du'uu hedduu hortee obboleeyyan isii hunda waamtee eessatti waamte mana haakimitiitti waamte namni ijoollee tiyyatti naa hafu mucattii kana jette ijoollee obboleeyyan isiititti dhaamte duute. Yoo fuudhallee dubartii biraa mana sanitti fuudhurra dubartii tana fuudhu wayya jettee dhaamteef jechuudha.
Garuu mootuyyuu mucattiin suni nama jaalatte biyyaa waan qabduuf akka gootu waan dhabdeef amantaan isillee kiristaana waan ta'eef ani amantaa kiyyan gaafatee jira namicha jechuu anaaf isin ollaa turre galgala gana hojii nyaana hojii dhumna gizama turaati irraa oduu namittiin jirtu maal jettire namittiin tuni mucattiin tun jechuudha mucattiin maal jette ani jette amantaa kiyyan jijjiiru amantaan isii kiristaana waan ta'eef isaa muslimaa ani kiristaana ani ijoollee isii aga namni guddisee fi jira anillee nama bultii ijaaratu barbaadu gara biyya kiyyaatti galeetti achirratti garuu rakkoo guddaatu jira jechuudha mucattiin suni seenaa hedduu qabdi seenaa baay'ee dabarsitee qabdi miidhamtee jirti mana sanitti jechuudha waggaa tokko teetti isiin duutee ijoollee san qabdee fi isillee namicha ijoolleen gaafate jennaan heeruman diddee warrilleen gaafate hin diddee gara biyyaasitti deebi'a jettee maaliif nama jaalatu garuu namni nama cubbisa dhagaa akka ingalte namni isiin jaalatte sun waggaa 10 ga isii jaalalleen isii sun jechuudha innis isii jala harka fudhate wanni godhum jiru isii jala harka fudhate sanbooddee isii gara miira bira gaafa galte jechuudha miira biraa keessa seente waa hedduu jira jechuudha kun seenaa dheeraadha hin dhumamu amma famma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa tura baay'isin jaalladha baay'isin kabaja bye bye